Haay akkam ooltan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Ani baay'ee nagaa fayyaa kootii isinirra baga nagaa fayyaa taatanii baga yeroo kana geessanii isiniin jedha kabajamtoota fi hordoftoota koo arramooyyuu barumsa isiniif fayyadu isiniif fidee dhufee jira. Barumsi har'aan isiniif fidee jechuudha. Waa'ee roomaanii isinitti mudhafini. Na roomaniin warri hin beekne isuma suuraa irratti argaa jirtan kan jechuudha. Roomaanii yaa hin beektan ijoollee baay'een isiniin jedha. Innaa roomaanii faayidaa hedduu of keessaa qaba. Yeroo roomaanii sooranne yookiin nyaachuu dandeenya yookiin immoo asirii goonee fayyadamuu dandeenya. Asiriin roomaaniitirra inni gurgurama jechuudha suuqirrattirreeni. Akkasumas suuqirrattirre yoo bitachuu baattan akka suuqii yoo bitachuu baattan mana keessan keessattirre asirii gootanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Hayyee kaarraa roomaaniin maal akka nu kennu isinitti nima tokkoon jechuudha. Roomaaniif faayidaa 20 irraa arganna yeroo roomaanii sooranne jechuudha. Faayidaa 20 kun maal akka ta'e tokkoon isaa waliin ilaalla isiniin jedha. Na waliin turtii godhaadha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa tokkoffaa irratti jechuudha. Yeroo roomaanii sooranne kan irraa argannu kaansarii nurraa ittisa. Tokkoffaa irratti kaansarii nurraa ittisa. Lammaffaa irratti immoo dhiibbaa dhiigatiif roomaaniin qorichaa jechuudha. Warroonni dhiibbaa dhiigaa qabdan roomaanii nyaadhaa isiniin jedha. Okay. Sadaffaa irratti immoo hafuura badaa afaaniitiif. Warroonni hafuura badaa afaanii qabdan roomaanii yeroo soorattan hafuurri keessan bareedaa isiniif ta'a jechuudha. Afuraffaa irratti immoo hirrina dhiigatiif gaariidha. Warroonni hirrina dhiigaa qabdan roomaanii sooradhaadha isiniin jedha. Shanaffaa irratti immoo dhukkuba onneetiif irree qorichaa jechuudha wanni kun. Dhukkuba onneetiif qoricha roomaaniin isiniin jedha. Ja'affaa irratti immoo finniisa balleessuudhaaf irree gahee olaanaa taphata. Finniisa warroonni fuularraa isin baduu dide roomaanii itti fayyadama isiniin jedha. Roomaanii sooradhaadha. Akkasuma yookiin asiriidhaaf fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Torbaffaa irratti immoo bareedummaa rifeensaatiif irree baay'ee gaariidha jechuudha roomaanii. Rifeensi keessan rifeensa bareedaa akka isiniif ta'uuf roomaaniitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Okay. Shanaffaa irratti dhukkuba onnee isin jedheera. Torbaffaa irra jira. Torbaffaa isinitti meera bareeduma rifeensaatiif isin jedhee jira. Saddeettaffaa irratti immoo jechuudha kan irraa argannu. Saddeettaffaa irratti haqqee yookiin balaqqamsiisaaf hir'isuudhaaf. Warroonni haqqee yookiin balaqqamsiisuu qabdan jechuudha. Roomaanii yeroo soorattan ni hir'isa jechuudha wanna kana. Akka isinitti waan akkasii sun akka isin hin muddamneef roomaanii yeroo fayyadamtan ni hir'isa isiniin jedha. Saglaffaa irratti immoo dhukkubbii garaatiif irree warroonni dhukkubbii garaa qabdan roomaanii yeroo soorattan dhukkubbii garaa irraa bilisa ta'uu dandeessu jechuudha. Kurnaffaa irratti immoo rakkina walqunnamtii saalaan wal qabatee sirreessuudhaaf jedha saayinsiin isa kana. Kurnaffaa irratti rakkina walqunnamtii saalaan wal qabatee sirreessuudhaaf roomaanii yeroo fayyadamtan qorichaa jedhamee jira jechuudha. Kana saayinsiitu jedha. Okay, 11ffaa irratti immoo vaayitaamin C waan badhaadheef vaayitaamin C waan of keessaa qabuudhaaf jechuudha. Roomaaniin vaayitaamin C of keessaa qaba yeroo fayyadamtanii. 12ffaa irratti immoo ayiranii hedduu of keessaa qaba. Ayiranii hedduu of keessaa qaba jechuudha. 13ffaa irratti immoo dhukkubbii lafeetiif irree warroonni dhukkubbii lafee qabdan dhukkubbii lafee akka isin hin muddamneef yookiin dhukkubbii lafee akka isin hin dhukkubneef roomaaniin qorichaa jechuudha. Warroonni dhukkubbii lafee qabdan roomaanii fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. 14ffaa irratti immoo dhukkubbii garaachaatiif irree warroonni dhukkubbii garaachaa qabdan roomaanii sooradhaadha. Dhukkubbii garaacha keessanii akka isin dhiisuuf isiniin jedha. Qoricha waan ta'eef jechuudha. 15ffaa irratti immoo nyaanni akka nu daakamuuf nyaanni nuti nyaannu akka daakamuuf roomaaniin gahee olaanaa taphata jechuudha. Kanaaf nyaanni nyaattan akka yeroo itti akka isin daakamuuf roomaanii fayyadamuu dandeessu.
kudha shanaffaa irratti immoo nyaanni akka nuudaa akkama fokkee kudha shanaffaa isinitti himeera. Kudha ja'affaa irratti kolesteroolii badaa hir'isuudhaaf. Okay, kudha torbaffaa irratti immoo furdina qaamaa sirreessuudhaaf. Warroonni furdina qaamaa qabdan akkamitti sirreessinu jettanii giraa isin tagabbee roomaanii yeroo fayyadamtan furdinni qaama keessanii ni sirrata jechuudha ofii isaatiif. Yeroo roomaanii soorattan jechuudha. Innaa kanaaf roomaanii soorachuu qabdanii marti keessaniyyuu isiniin jedha. 18ffaa irratti immoo qaama keenya qulqulleessuudhaaf. Roomaaniin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qaamni keenya qaama bareedaa akka nuuf ta'uuf, qaama bareedaa akka qabaannuuf roomaaniin baay'ee shaggaadha isiniin jedha. 19ffaa irratti immoo dhukkubbii waa dagachuutiif. Warroonni waa dagattan akka isin waa yaadattan isin godha jechuudha yeroo roomaanii soorattan. Okay. 20ffaa irratti immoo ilkaan qulqulleessuudhaaf. Ilkaan keenya qulqulleessuudhaaf roomaaniin gahee olaanaa qaba jechuudha. Warroonni ilkaan isin dhukkube, warroonni ilkaan keessan isin dhukkubu jechuudha. Ilkaan keessan qulqulleeffachuudhaaf, ilkaan keessan isin bareeduudhaaf roomaanii fayyadamaadha. Roomaanii nyaadhaadha isiniin jedha. Nyaachuus dandeessanii yoo barbaaddan akkuma suura irratti argartan kana juusii gootanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Innaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa faayidaa roomaanii isa kana isiniin jedha. Akka itti fayyadamtan abdiin qabaa isiniin jedha. Maarii kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan waan waliin turtaniif hedduu isin galateeffadha. Barumsa biraatiin immoo haga walitti deebinutti viidiyoo kiyyaarraa asumarratti isinii goonabaa asumarratti isinii xumura. Warroonni haara taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo akkasumallee like godhaadha isiniin jedha. Maatii taadha. Innaa bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Yeroo keessan naa keessanii waliin turuu keessaniif marti keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif hawwa. Bye bye isiniin jedha.